أنا كيس ويا لما كان الشيطان يبوني تدبي أنا فكاتا تكاي أبارا تكاكا بقى بديس أبارا دا تكا مالو بديس أبارا يدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف جلال وقانا مجالاتو قواتا ومتو قوما كيسا كتي دبوتي إشيف هنگا wareegduuf geessaa tananaaf beekii yaa jaalalleetu ishee jaalala namiitiin si jaaladhee jaalala keessatti siif jecha maraadhee namumarraa boofii gowwaa ta'ee ba'aa ta'uun koo akkaan dhugaa si jaaladhuu fi ammallee akka abdii sirraa hin kutin ta'uu koo naa bariyyoo yaa ishee jaalallee أنا كان هاي جابين جوتش والله وان براتي بيتي مجا مسكين منك هاي كنا جوتشو إسا والله اسم ما نوت أجايبات وان أجايبات جوتشو اسم ما نوت أجايبات وانو متمنى كيسا كنت على اللي قبدي نما جالته هون أرجتشوني نما جالته هون دني أرجتشوني هندن دام هيرين قود ربيتي ولكن قروننا جابي جوتشو ولكن وانا جاب جچودا mucaa bashaasha wakkaatu tana mucaa xiqqishoo tana jechuudha wallahi akkasirra qoosoo isa hedduu nama jechuun isin maanu nama akkamii akka taate inde mana keetama mucaan tuni booniyya walitti ni yaatan tana irra daama fakkaata mee daamummaa ishiitii yoo hafu akkamitti osoo mana keessaa qawtan bira inde maal jechuudha wallahi kana amma rotunummaanu itti deebdeetti yerumtu teetunillee akkuma san gooti abadan namni dubartiin rakkana dayuu wajjin jiraatu dhugaa dhiira jechuun kan xiqqoo siqqoo xomoo maal jedha san ufqabe akkasii santu irraa bareeda jechuudha dhiira jechuun ka bakka dhiirri argamu argameedha dhugaa rabbi namni kun zayitii akkam naqabutti fedhamu dhuguma rabbi kun dhiira jechuun bakka dhiirri itti argametti kabaas addaan bahanii miti addunyaa kanarra barbee namni wal jaalatu hundi wal argatu dhugaa dubbachuudhaaf harka dhibba keessaa yoo guddat harka 5 qofa addunyaa kanarra nan wal jaalatu argatu jechuudha namni wal jaalata addaan baa rabbi ammoo hiree ammoo kama biraa si hira yookiin kama biraa si hireetiin isa wajjin jiraata jechuudha jaalatuudhaaf nama jaalatu argachuudhaaf nama hireen kee rabbi siif kennu irra jaala jechuudha tarii namni ati hadda jaalatte suni musiibaa inni itti si as deemaa jiru hin beektu jechuudha rakkoo inni itti siin deemaa jiru hin beektu kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf wallahi dabbara baay'ee dabbara gowwa nama jaalachuu baadha wallahi hin dabbara balaas amma mucaa miskiina samana kaayee kanatti dubartii addaan bayaadha manaasa addaan baheedef ila nuti dubartiin jechuun nama jiraa miti wallahi nama du'e akka nu bara faarsaniin feenu haqiiqatan jechuun haafaarra jechuudha nama jeeree addunyaa kana tarii namni walitti deebi'a bor waliin jiraata jechuu sanirra nama du'e boolloo keessa dubartii duute yookiin haadha manaa isaa duute abbaan manaa taa'ee kan irra faarsuun barbaadu kun amala rabbiin nuu kennarraa jechuudha amala rabbiin nuu kenna waan rabbiin nuu kenna hinaaffatan jechuudha hinaaffatan kanan dhalaatee hin qabne hin jiru osoo maaliyyuu ta'e dubartii biraa narratti akka faarsan hin barbaadu an amma fakkeenyaadha akka dhuunfaa yaaditti akka muuzeefaatitti namni dhiirri tokko abbaan manaa kiyya ka'aan wajjiidhaan rakkina bal'ina dhukkuba fayyaa wajjii arge dubartii miidiyaarraa dhiisi dubartii dachee keessa jirtu akkanarra faarsuun barbaadu maqama dubartii kanarra dha'uun fedhu wallahi hin dha'ulle danda'u maal jechuu kan inshaallah ana isa jira inshaallah iseen akkasitti taa'ee narratti dubartii biraa faarsu garuu gurbaan kun deemee agachilaadetti warningi itti kennamaa jira ani wanni sodaadha akkuma ka abdiis akka hin taanedha booddeen jechuudha booddeeni akkuma abdiisa waan deema karama san waan deemaa jiru natti fakkaata gurbaa kan inni soo qabatee irra gaariidha wallahi soo nama kana qabatanii irra bareeda wanni kun jireenya isaa duuba irratti ufafoo dhufuratti dhiibbaa qaba jedhee yaada akkamitti dubartii biraa mana kaayee dubartii biraatti faarsa wallahi amma kun Muhammad Marraa sammuu 0 afaan 100 akkas nagaa oolaashi nagaa si haa kennu nagaa si haa kennu